warraa biyya Deenmaarkitti namni daa'imni tokko yeroo dhalatu namni daa'ima sanii maqaa baasuu yoo barbaade maqaa ofii fedhe baasuu fi danda'u. Mootummaan maqaa ofii maqaa 700 qopheessee of biraa qaba. Maqaa 700 san keessaa haati takka baasuu barbaade dhayxee filattee baasuu fi dandeessi. Kanatti aansuudhaan sagantaan keenya waa'ee seenaa Nabi Muhammad irraa seenaan tunis Abdulmaalikiin isin dhiyaatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jettee hin gaddin argadde jettee illee hin boonin. Seenaa ajaa'ibaa wayii isiniif hima. Namicha tokkotu ture. Namichi kun ilmoo barbaade Rabbiin kadhate. Rabbiinis akkuma inni Rabbiin kadhatetti jecha ilmoo lama kenneef. Ilmoo tokkoffaa osoo inni waggaa lamaan jirtu osoo inni laalee hin quufin osoo inni ilmootii jedhee ofitti hin qabin Rabbiin irraa fudhate. Harka ofiitiin fuudhee qabritti galche. Ammas turtiiwwan booda Rabbiin ilma dabaleef. Ilmi sunis kan duraa daran osoo waggaa lama hin fixin osoo waggaa lama hin gahin du'e. Isas harka isaatiin fuudhee qabrii keessa kaa'e. Ammas Rabbiin rahmata isaatiin shamara afur kenneef. Shamara afran keessaa takka gaafa umriin ishee heerumaaf gahu Rabbiin harkaa fudhate. Sanis fuudhee harka isaatiin qabritti geessee awwaale. Ammas shamara afran keessaa kan lammataa gaafa umriin ishee mana diidamaa keessa seeni Rabbiin harkaa fudhate. Tan sadaffaatis akkasumas Rabbiin harkaa fudhate. Dhiira lamaa fi shamara sadi. Ammas isaa qalbiin cabdee Rabbiin dhiira tokko dabaleef. Osoo dhiira san hammatee ofitti qabee hin quufin Rabbiin ilmoo xiqqaa kanas irraa fudhate. Dhiira sadii fi shamara sadi osoo laalee hin quufin Rabbiin irraa fudhate. Namichi kun eenyu akka ta'e beektanii ergamaa Rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Haati feetii miidhamtus ergamaa Rabbii caalaa miidhamuu hin dandeettu. Yes, sa'aatii waan hin qabneef kallattii manga sagantaa keenya dhufna. Kanatti aansuudhaan walaloo bareedduu kana kan qalbii namaa fuutu isiniif qabannee dhufnee jirra. Kallattii manga walalootti isin dabarsina. Haasawa isaattuu hin quufamne mi'aa eenyummaa isaatiin mee xiqqoon deebi'a. Nafaana hordofaa qalbiin hin badina. Waliifis dabarsaa ajriis hin dhabina. Ka seenaa isaan beeyne isa jibbee qeeqaa ifuu ture fuulli yeroo hunda seeqaa. Yeroo gammadu akka muraa ji'a fuulli isaa ifee gammachuus fe'a. Bashaashanamaati akkaan namatti tola. Fuula isaa irraan galtu fokkina golgolaa. Aisha irraa dhageenye haalaaf amallisaa Qur'aana Rabbiiti jarana cal'isa. Waan jibbu yoo arges fuularraa mul'ata. Hammeenya dubbatu dubbarra qaanfata. Homaa ittiin edaane jecha isaa lulullu muttafaqun alayhi hadiisni qulqullu. Waan qabuun qusatu ni kennata arjaa. Hedduu sadaqata arjaa akka isaan garree Ibnu Abbaas jedha waa hedduurraa barree. Seenaan isaa hedduu silaa himameen dhumtu xiqqoomaan tuttuqaa qabxiilee ciccimtuu. Isaa sahaabticha maqaan isaa Budaalaa akka itti amane meeqatti isaa laala. Isa rasuula ajjeesuuf sayfii dhoysee bahee suuta xaxawaafaa qaamaan bira gahee hasaasaa waan jedhuun of keessa gungumaa isa cinaa deemaa hidhii waliin tumaa. Akka inni waa dhoysu laalee argaami maa ofiin haasofta Budaalaa himii jedhee isa gaafannaan rasuulis azkurullah jedhe dubbii of keessatti dhoksee qaama isaa gubbaa harka isaa kaahee silaa waan garaa isaa rabbumaattu argaa. Rabbiin araarfadhu jedheen kolfaan seeqaa nabiyyi ajjeesuuf ibliisis isa jeeqaa. Akka ajaa'ibaa tahee dhageeffadhaa dubbii akka itti diigamtu sharriin ibliisii. Akkuma akkas jedhee irraa kaaseen rasuulis jaalaltiisa seentee fuularraan ife nurri. Yeroo takkatti Rabbiin qalbii jiisee waan duraan dalagees gaabbee itti dhiisee dhaga ilaalaa ilma umeerilleeysi akka itti qajeeltee tolte qalbiin keessi. Maqaa Rabbii dhawee lubburraa kakatee achumaan fudhatee diin Rabbii qabatee
jibba isaas balleessee jibba isaas balleessee sayfii isaas ofirraa kaahee rabbiin qalbii jiisee islaamummaan isa faaye. Seenaa isaa hin beekanii hamtuun maqaa dhawan silaa beekanii dhugaan sheenawan. Eenyummaa rasuulaa hin beeytu silattuu osoo beeytee duruu jallinnan filattu. Warra isa hin beeynettuu arrabsee isa jeeqaa ka seenaa isaan beeyne. Kaseenaa isaan beeyne arrabsee isa jeeqaa ka seenaa isaa beeku. Kanatti aansuudhaan sa'aatii waan hin qabneef kallattii maan gara seenaatti deeme. Seenaan kunis waa'ee Nabi Muhammad dubbatti. Seenaa kanas kan isiniif himu Talhaan. Gabdoko Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam beela'anii halkan karra deemaa turanii eegas immoo Abu Bakris kadhatti dhufe. Yaa Abu Bakri maaltu halkan kanaan soobadanii yaa ergamaa Rabbii beelatu mana na baasee isaan lamaan osoo qabatanii deemaa jiranii Umaris itti dhufe booda yaa Umar maaltu halkan kanaan soobadanii gaafanii jennaan innis waan deebisee yaa ergamaa Rabbii beela malee maal ta'a jettanii jedheen. Eegas isaan sadiinuu waliin deemanii ganda tokko seenan ganda namicha ansaaraa tokko seenanii san booda namichis re'ee qalee fi nyaachisee haga isaan quufaniif eegee biraa waan ta'e. Eegas ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam awwala beelli mana baasan akkana jedhan. Wallaahi rabbitti isin shagadhe isin martuu ni'imaa nyaatama nyaatanii kana irraa gaafatamuu jettan jedhan. San keessaanuu isaan awwalas nyaata mana dhabanii ba'anii garuu san booda nyaata erga argatanii nyaatanii boodas ni'imaa kanarraa ka amma fardanii nyaata hartan kanaafuu irraa gaafatan isaan jedhan. Nuhoo warri manatti nyaanni haga beennurraa hafee nyaannoo noo maal haa ta'an jedha. Waan takka jidduu isinii buusa wantoota nama dinqisiisan jedhee yaadu keessaa biyya Raashiyaatti manni nyaataa ciree ni jira. Innis namni kamiyyuu qarshii hin kaffalu. Nyaata nyaateef osoo hin taane nyaaticha nyaatee fixuuf yeroo itti fudhateedha. Kanaaf yeroo baay'ee fayyadamtoonni mana nyaataa sanaa qarshii baasuu dhiisuuf jecha ariitiidhaan nyaaticha nyaatu. Kun immoo akka isaan nyaata sanaan hudhamaniif sababa guddaa kan ta'udha. Garanumaan seenaa ajaa'ibaa Saaladdiin qabatee isinii dhiyaateera. Gamasuma isin dabarsina. Nama beektu nama jabaadha. Nama jabaadha. Nama seenaa kana nama kana beektu kan jedhudha. Namni kun abbaa isaa ijaan argee hin beeku. Osoo garaa haadha isaa keessa jiru abbaan isaa irraa beeku. Jaalala haadha isaas akka nama tokkootti argachuu hin dandeenye. Gaafa waggaa umriin isaanii waggaa 6 ta'u haati isaanii du'aan irraa boqote. Eegas boodas akaakayyuun isaanii guddisuuf itti gaafatamummaa fudhatan. Kana booda egaa akaakayyuun isaanii waggaa 8tti itti gaafatamummaa fudhatanii waggaa 8tti akaakayyuun isaa du'aan irraa boqote. Waggaa 8 boodattis ergas booda akaakayyuu isaa booda abbeeraan isaa itti gaafatamummaa isa guddisuu fudhate. Haala kanaan warra Makkaatii re'ee tiksaa kan guddatedha. Amantii Islaamaa tana nutti fidanii dukkanarraa nu baasan. Namni kun nabiyyii kenna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaanii jaartiin isaanii tan akkaan jaalatanis tan duraa jecha jalaa duute. Intala shamara takka malee ilmaan isaanii hundi osoo isaan lubbuun jiran irraa du'an. Amantii tana nu gahuuf rakkoo hedduu dandahan. Biyya isaaniittis tan akkaan jaalatan jecha keessaa baafaman. Nageenyi dachaan nabiyyii kennan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isaanirra haa jiraatudha. Sagantaan akkana jedhe dhibee kolfaatu jira ammas. Dhukkuba kolfaa biyya Taanzaaniyaa keessatti bara 1962 weerara dhukkuba kolfaan manneen barnootaa 14 ol cufamanii jiru. Yeroo sanitti barattoonni weerara kana qabaman hedduu kolfaa turan. Garuu kolfi sunis dhibee ta'ee argame. Gamanumaan mujaahidii waan isin jedhu qaba. Waa'ee rasuularraa gabaabumatti gaafa dhalatan abbaan addunyaarra hin jiru. Haadha wajjin hanga waggaa 6 turanii
waggaa 8 waggaa haadha wajjin hanga waggaa 6 turanii waggaa 8 haadhaa fi abbeeraa dhaban waggaa 12tti ilmoolee argatan hundaa hin dhaban takka malee waggaa 25tti fuudhanii bultii ijaaran waggaa 40tti addunyaadhaaf ergaman waggaa 53tti godaananii madiinaa galan waggaa 63tti addunyaarraa boqotan gamanumaan jechuma gabaabduu gammachiisi. Mata-dureen ati rasuula rabbii caaltee jedha. Yoo yatiima taate isaantu haadhaaf abbaa malee guddate. Yoo hiyyeessa taate isaantu hiyyummaa irratti guddate. Yoo dhukkubsataa taate isaantu waan namni lama dhukkubsatu kophatti dhukkubsate. Yoo biyyaa ari'amtu isaantu biyya irraa baafamee waggaa 10 fageeffame. Yoo ilmis jalaa du'e isaantu osoo jiran ijoollee jaa'awwaalan. Yoo nama jaalattu dhabde isaantu Khadiijaa akkaan jaalatan dhabe. Yoo beelefte isaantu beelarra taa'ee salaate. Yoo arrabsamtee xiqqeeffamte isaantu falfalaa maraataa kijibaa jedhamee arrabsame. Yoo shirri sirriitti xaxame isaantu silmii itti godhamee ajjechaafis yaaliin irratti taasifamu. Akka dhalatanii waggaa 63 osoo hin boqotin addunyaan adda bahan. Guyyaa 90 mana isaaniitti osoo ibiddi hin ibsisanii turan. Waan bilaal fiduuf malee osoo nyaata hin argatin guyyaa 30 bulan. Osoo qixxaa garbuu hin quufin asirraa dabran. Osoo sireen qaama isaanii dirmisitu irra dhiisanii akiraa deeman. Waan feete rakkadhu hundaa nabii rabbiitu dhaala sallallahu alaihi wasallam. Sagantaan keenya akkuma takka lama jedhee eegalee itti fufetti jira. Akkuma qophii keenyaatti nu faana tura. Sababa dubbifamuu dhabuu barreeffama doktoroota yookaan ogeessotaatiif waggaatti yoo xiqqaate nama 6,000 oltu lubbuudhaan darbu. Sababa dubbifamuu dhabuu barreeffama doktorootaatiif. Marree akkuma beekamu gamoon as dhiyoo kana qabattu qaxara irratti adeemsifamaa jira. Gurri baay'een qaxariin bira jira. Waa'ee qaxariif islaamummaa Abdulmaalik waliin itti gaarii. Assalamu alaikum. Waa torba kan qaxara geeba addunyaa bara 2022 irratti islaamummaatti yaamisaa fi kabaja islaamummaa addunyaatti agarsiisu goote. Tokkoffaa irratti roga cufa irratti karaa namni dabruun hundarratti hadiisi ergamaa rabbii maxxansite. Lammaffaa farshoonni yookiin alkooliin dhugaatiin nama macheessu kamuu geeba addunyaa irratti hin gurguramu. Istaadiyoomii Qatar 8 keessatti hin gurguramu. Fiifaan guyyaa 2 dura waan kana beeksise. Sadaffaa irratti kutaa hoteelaa bakka nyaata bitatanitti barkoodiin jechoota islaamummaa wajjin wannoo barsiisan of keessaa qabu. Afuraffaa irratti mu'azzinoota masjiida cufaa warra sagalee babbareedduu qabanitti jiran. Maayikiin yeroo addaanni bahu dhageessu istaadiyoomii irratti godhamee jira. Shanaffaa wiirtuun keessummeessitoota qaba du'aata gara islaamummaatti nama yaaman 2,000 ol magaalattii keessatti qooddee jirti. Addatti daa'ii addunyaa beekamaa Dr. Zaakir Naayik sagantaa guddaa tanaaf affeerraa godheetii jirti. Jaaffaa eksibiishin islaamaa afaan hedduudhaan daawwattootaaf qopheessan. Torbaffaa irratti fiigannumaa iddoon itti salaatamu iddoo wudu'a itti godhamu istaadiyoomii keessa bakka hedduutti kurfooytee jirti. Islaamummaa wiliidhaan gosa gara hundaan babal'achuudhaaf teessi. Asumatti gahe. Gamanumaan gama Ismaa'ilitti isin dabarsaa waa'ee sammuu namaa mata duree jettu Ismaa'il waliin turtii gaarii. Xiqqoo waa'ee sammuu namaa keessa isin barbaade waa'ee sammuu keenyaa kana ni beektu jedha. Sammuun nama tokko odeeffannoowwan dhugaa ta'an tiriliyoona 100 kuusuu ni danda'a. Sammuun keenya sekondii tokko keessatti murtoowwan adda addaa 15,000 kennuu ni danda'a. Namni tokko yeroo du'u sammuun isaa daqiiqaa 7 yaadannoowwan yeroo lubbuun jiru qabu tartiibaan bifa abjuutiin ni yaadata. Namni nuyi abjuu keessatti arginu kamiyyuu dirqamaan nama ija keenyaan arginee beeknudha. Sammuu keenya ofii isaatiif fuula yookiin suuraa haaraa uumuu hin danda'u. Ulfaatinni sammuu nama ga'eessaa tokko giraama 1,200 hanga giraama 1,400 ni ta'a. Umriin nama tokko yeroo 30 darbaa adeemu sammuun isaa ulfaatina isaa hir'isaa deema jedha. إذا كانوا
Qal'attisni dabarsa qal'isni isa kana gaafa inni nama tollole nama lolan keessa tokko darbatee dhakaadhaan namichi darbatee kallattii as bira dhahee egasii guddanyaan namichaa sun dhufee namicha laalee akkanatti akkan laalee kallattii namichi du'ee jira akkan laalee kamara biyya baas jedheen بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أبغض الخلق إليه الكذب. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. وعن أنس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولعانا ولا سبابا، وكان يقول عند المتبعة ما له تربج، كلمة تكون عند المتعجب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين، قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت للرحمة. dubbiin nabi muhammad fooniif lafee wagara hanga qeensaa hanga mul'ii rifeensaa hanga qeensaa nu keessatti hodhan osoo lafee caccabsanii foon cicciranii dhiiga dhangalaasanii karaa isaarraa nam tokkochuu nu sochoosu. Galaana irra garaa bal'ata, duumessa irra arjaa qaba, gootummaa irra gootummaa qaba, miskii irra foolii urgaa'aa qaba. Rabbiin aalamaa ani jiruu keetiin kakadhe siin jedhe qur'aana keessatti. Dhagaan assalaamu alaikum siin jedhe makkatti. Foon waddamee bilchaatee ani summii qabaa na hin nyaatin siin jedhe keebaritti. وهي رسول الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم نما عبد الله بن عبد المطلب جرم في آمنة بنت وهب جرم ترى نما أرجماني رسول صلى الله عليه وسلم إرجم مرتس نما باي جالة ما في نما جوز إساني كيسات أجيتي أبو أمس نما في نما رسول صلى الله عليه وسلم إرجم مرة نما أكان وجماعتنا رسول صلى الله عليه وسلم إرجم مرتس نما أكان وجماع نما أكان جالة ما ترى رسول صلى الله عليه وسلم نما دنيا في تتقابل نما دنيا كيسات في دنيا شيء هنقول إذا رسول صلى الله عليه وسلم هذا ربي ما سيا إساني هند أرارمي في جرون ربي نما هل كان أبتشا بولا نما صدا ربي أكان أبولا نما صدا ربي إلا نما صدا ربي إلا إمما يا صدا نما كشوا قبول رسول صلى الله عليه وسلم أكان نما إبادة إساني رتي جباتني دا هذا ما سيا إساني هند إساني أرارمي جرون صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي خيار Akkana jedhe sa'aatii waan qabneen kallattii waan isaa qarshii ITM'dha yeroo baastan sagaleen qarshii lakkaa'amaa jiru fakkeessuudhaan dhageessan sagalee sobaati. Sagaleen jalqabamaa waraabame yeroo ta'u qarshiin dhufa akka jiru humuuf kan gargaarudha malee dhugamaan sagaleen sun kanuma yeroo saniiti qarshii lakkaa'amee jiru miti. Kallattii maan gara Abdulmalik isin dabarsa waan isin jedhu qaba. Assalamu alaikum. Diinin Islaamaa gaarii kan yeroo mirkaananitti najafanii utaalanii yeroo kaan itti dhiisanii. Islaamummaa bakka rafnutti, bakka dammaqnutti, bakka jibbunutti, bakka jaalannutti, bakka famannutti, bakka jajnutti, bakka walseenutti, bakka gadibaannutti, bakka dubbannutti, bakka dhageeffannutti, bakka uffannutti, bakka baafannutti, bakka nyaannutti, bakka dhugunutti, bakka hojjennutti, bakka gaddaatti, bakka cidhaatti. Waan goonuu fi jennu hunda keessatti daangaa Islaamummaa keessa jiraachuun dirqama. Biyya ofii, saba ofii, gosa ofii, qe'ee ofii, qabeenyaa fi ilmaan ofii dhiisanii Islaamummaa filatanii godaanan ergama Rabbii nagaa fi rahmanni irratti haa bu'u. Waahilan warra isaaniitti himan dabalatee biyyarraa godaanan. Nama biyya qabuutu amantii ofii gaggeeffata. Sin jedha gawwaan nuti namni nuti jala yaanu ergamaa Rabbii namni nuti fakkeenya godhannu sahaabota isaaniitti malee
gana afaan tokko dubbanneef waanuma namni haasa'u hunda namarraa hin fudhannu. Haasa'u hunda hin qabne kan abalutti jedheen keessa hin jirre lafumaa kee dura ufta isiin jedha. Uftahuun inni baalu nama ta'uu osoo hin taane loqoda ilmaan aadam hundi haasawan keessaa loqoda takkittii qofa baasee akka waan namni afaan kana dubbatu ilmaan aadam hin taanetti yaada. Atillee akka akkasitti yaaddu fedha. Afaan kamuu yoo haasa'e dhalli namaa namuma. Irra kabajamaan keessan jedhe rabbiin nama rabbi sodaatu malee nama afaan Somaalee dubbatu yookiin afaan Guraagee yookiin immoo afaan Oromoo dubbatu hin jenne. Ilmaan aadam hundi obboleeyyan dhiigaati. Obboleeyyan dhiigaa kana keessaa namni heera rabbiin isaaniif erge tole jedhee jala butame obboleeyyani. Firummaan ilmaan aadam rabbitti amanuu fi amanuu dhabuudhaan addaan baate. Nama lammii biyya Chaayinaa ta'e kan Allaahitti amanutu nama biyyaanis sabaanis tokko ta'e kan rabbitti kafarsiichaadha. Gabaabumatti ilmi abbaa keetii ilma haadha keetii rabbitti kafaree jirurra lammii Bangaalii ta'e nama rabbitti amansiisuchaadha. Akkuma islaamummaan gaafa eegalu namtichi akka meeshaatti naggaadotaan walitti qaqqaarfamaa ture garbichi gurraachi maallaqaan bitamee araboota Qureeshii kaddamaa ture sun obboleeyyan abbaa ergamaa keenyaa jechuun abbeerota rasuulaa caalaa Bilaaltu rasuula wajjin firoome. Sababni isaatis waan inni rabbitti amanee isaan immoo rabbitti kafaraniitu. Namni rabbitti kafare abbaa fi obboleeyyan keetillee yoo ta'e aduwwii kan keetii aduwwii rabbiiti. Namni rabbitti amane immoo lammii jabbaan haa ta'u fedhu Beenishaangul Gumuz haa ta'u obboleessa keeti. Afaan Oromootiin waan hin barreesseef anatu jedhe akkasitti hin fakkaanne qajeelfama quraana rabbiiti. Ani itti amane erga dhagaanii itti amanuu dhabuun salphina waan ta'eef atis itti yaadi ilmaan namaa hundi akka ilkaan filaatti wal qixa. Kanuma. Isin jedheera. Islaamummaan bakka bal'inna yookaan bakka gammachuu bakka wanni nama miidhu hin jirre qofatti miti. Islaamummaan bakka rakkinna mana barumsaa ta'e bakka hundattuu nu biraan nama. Kanuma isin jedhe. Akkana jedhe waa'ee mimmaanii kana beektu jedhe waa'ee mimmaanii ija namaa namni ija lamaan booya akka saayintoonni qoratanitti imimmaan kun kan gaddaa fi kan gammachuutu jira. Imimmaan gaddaa fi gammachuu kanas adda ba'ee jira. Imimmaan gaddaa fi gammachuu. Imimmaan yeroo gammachuu yookiin yeroo qaamni miirri namaa gammachuu itti dhaga'an imimmaan sun dura ija mirgaatiin dhufa. Yeroo imimmaan gaddaa ta'e ammoo gara ija bitaatiin dhufa. Kanaamotu kan irra ga'e saayintistoota wanni biraa waan rabbi irraa sanii nagenne gamanumaan gara gammachiisti sin dabarsin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni rasuula rabbii jaaladha jedhu waan jaalatu sun waan isarratti dirqama gootu jira. Tokkoffaa rabbii fi rasuula rabbii waan hunda caalaa jaalachuu rabbii fi rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam waan itti hojjetan guutumatti fudhachuu rabbii fi rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam waan isaan dorgamu qur'aanaa fi hadiisa rasuula rabbii jala deemuu qur'aana jaalachuu itti hojjechuu qara'uu lubbuu ofii fi haadha abbaa ofii ta'an rasuulaa fi rabbii fi rasuula rabbii jaalachuu rasuula rabbiitiif tuusuu rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam guddisuu jechaa fi dalagaadhaan rasuula rabbii hordofuu ajaja rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam marga ofii rakkoo keessatti qabatanii jala deemuu sunnaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam qabatanii jala deemuu fi nama itti yaamuu bid'aa irraa fagaachuu